Konkolaataa kana keessa namoota 42 hanga 43 kan ta'an keessaati bakka Dichoo jedhamu godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Dichoo jedhamutti ture taateen kun kan raawwatame. Taatee kanaanis namoota Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa namoota 31 bakka tokkotti rashanuun ajjeesanii jedhame. Namoota 31 humnoonni kun akkamiin ajjeesanii eessaan seenanii bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya isa biraatiin Yamanitti walitti bu'iinsa baqattoota Itoophiyaa gidduutti mudateen lubbuun namoota 6 kan baqatanii achi jiran darbee jedhame. Yamanitti lammiileen Itoophiyaa gamaaf gamana goruun haleellaa walirratti raawwataniin ajjechaan kun raawwatameetii jira guutuu isaa isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya isa biraatiin jilli obbo Dammaqaa Mokkonnaniin durfamu guyyaa har'aa Kuubaa galee jedhame. Ministeerri muummee itti aanaan kun har'aa Kuubaa galaniitii jiru kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin dursaan humnoota deeggarsa saffisaa yookaan ammoo Rapid Support Forces kan ta'an mootummaa ofii isaanii akka dhaabbatu dhaadatee jechuun miidiyaan addunyaa gabaasaati jira. Suudaan erga wal waraansatti seentee ji'oota kan lakkoofsiste yoo ta'u ammallee waraanni gaggeeffamaatii jira. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduu fi odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti himne guutuu isaa isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada keessan gara koomenteetiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole namoota baay'ee bira akka dhaqqabuuf like share godhuu hin dagatinaa isiniin jennam. Kallattumaan gara guutuu isaa isin geessina. Oduu keenya jalqabaatiin oduu gaddaa isin biraan geenya. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa namoota 31 bakka tokkotti rashanuun ajjeesanii jedhame. Jiraattonni achi jiran yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ganama kennan. Ganama kana sirna awwaalcha namoota miseensa raayyaa ittisa biyyaa tokkoon ajjeefamanii irratti argamuuf hangar guutee irraa gara Giddaa Ayyaanaa otoo konkolaataan imalaa jiranii bakka Dichoo jedhamutti namoonni kunneen humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamuu himan jiraattonni achi jiran. Namoota ajjeefaman kana malee ammoo namoonni 10 madaa'anii hospitaala jiru jedhan. Kanneen ammoo as buuteen isaanii dhabames baay'een akka jiran dubbatan jiraattonni kunneen. Namoota ajjeefaman kana keessa kan maqaan isaanii nu bira ga'e hanga yoonatti namoota 4 yoo ta'u inni jalqaba Bilaadiin Jiiboo, Taajii Nuuru, Tolaa Nuuru, Amiinuu Nuuru humnoonni faannoo Amaaraa Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaa iddoo Andoodee Dichoo jedhamutti warra galaafatan keessatti argamu jedhameera. Namoota 30 takkan du'an kana dabalatee ammoo namoonni biraas du'uu malu jechuun gabaasni achirraa nu dhaqqabe ni argisiisa. Haleellaawwan humnoonni finxaaleeyyii daangaa Oromiyaa cabsanii seenan kun kan jalqabaa miti. Bara 2015 keessa haleellaan wal fakkaataan lubbuu lammiilee nagaa irratti raawwatu humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin irra deddeebiin raawwatamaa tureera. Namoonni 30 takkan kun ammoo hedduun isaanii morma isaanii qalamuun ajjeefamanii jedha gabaasonni achirraa ba'an. Guyyaa kaleessaa kamisa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa tokko magaalaa Giddaa Ayyaanaa keessaatti shorokee kan ba'e daandii irratti konkolaachisaa tokko erga ajjeesee tokko madeessee daandii maqabatee akkuma deemeenii abbaa warraa tokko haadha manaa ilma isaanii haadha manaa obboleetti isaanii maatii nama 4 bakka tokkotti galaafatee kellaa kiramurra erga ga'ee booddee milishaa kiramuudhaanii lakkii raayyaa ittisa biyyaati jedhee uffata raayyaa ittisa biyyaa kana erga uffatee isaaniin dagachiisee milishaa tokkodhaa fi nama nagaa tokko cinatti ajjeesee achumaan shorrokee badee guyyaa irraa immoo konkolaataan uummata magaalaa hangar guutee irraati gara Giddaa Ayyaanaatti deemaa ture. Konkolaataa kana keessa namoota 42 hanga 43 kan ta'an keessaati bakka Dichoo jedhamu godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Dichoo jedhamutti ture taateen kun kan raawwatame. Taatee kanaanis namoota nagaa yookaan immoo namoota awwaalcha guyyaa kaleessaa konkolaachisaa du'ennaan konkolaachisaa kana awwaaluudhaaf gara sana imalaa turanidha.
namoota 31 bakka tokkottidha kan galaafatamanii. Namoonni 31 kana keessaati namoonni 31 kan galaafataman kuni magaalaa Mangarguutiidhaa fi Naqamteerraa kan ka'anii garas deemaa turanidha. Garuu konkolaataan kan ba'e Mannaariyaa Mangarguutii keessa kan buufata konkolaataa magaalaa Mangarguutii keessaati. Achumaan darbee namoonni afan namoota 10 amma nama 12 warreen ta'an harka miila akkasumas warreen kaan bosona Giddaa Ayyaanaa yookaan gaara Dichoo jedhamu sana keessattidha kan isaanii baqatanii jiranii. Taatee kan ammaatti bulchiinsi magaalaa Mangarguutiis ta'ee bulchiinsi aanaa Giddaa Ayyaanaa kan gabaasee tokkollee hin jiru. Magaalicha keessattis yeroo ammaa kana hiriirri gaggeeffamaati kan jiru magaalaa Giddaa Ayyaanaa keessatti. Humni koomaandoo yookaan raayyaan ittisa biyyaas yeroo ammaa kana dhukaasa naannessee magaalaa cinaa karaa Qoqqoffee akkasumas karaa Calleerraa dhukaasa kan banaa jirudha kan hin jiru. Uummanni jiinoosaayidii irra gaggeeffame kana balaaleffannaadha kan inni ba'e. Uummata nagaa harkarra waan jiru achumaan dabalatee guyyaa har'aa kana reeffi namoota du'an kana ambulaansiidhaan gara Giddaa Ayyaanaatti guuramaa jira. Madoonis namoonni bosonatti baqatanis amma adda hin baafamne lubbuun jiruuf lubbuun hin jirre. Walumaa galatti namoonni 31 guyyaa har'aa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Dichoo gaara Dichoo jedhamutti nu jalaa boqotaniiru jenna. Oromiyaan miidiyaa neetworkii sagalee uummataatiin jaallannaa hin kabanya. Sababni isaas waa'ee uummataa nagaa misoomaa fi jaalala dimokiraasii walqixxummaa sabaaf sablammootaa yeroo hundaa kan gabaasudha. Akkasumallee sagalee akka nu taatan uummata Wallagga Bahaa cunqurfamaa jirra dhumaa jirra. Mootummaan qaqqabaa hin jiru. Uummanni Oromoo akka nu qaqqabu bahaa kibba kaabaa fi lixarraati akka nu qaqqabu. Nuti ilmaan tokkodha. Hirreen keenya laafeera. Humni keenya laafeera. Uummanni cina Oromoo goree gara Oromiyaa Wallagga Bahaa fi akkasumas lixa Horroo Guduruu Wallaggaaf akka nu qaqqabu jenna. Humni faannoo daangaa ce'ee dhufeera. Kuna guyyaa irra akkana taanee jirra. Boru wanta taanu hin beeknu. Kanaaf finiif. Odeeffannoo keenya isaa biraatiin biyya ofiifuu waraanarra jirtu Yaman keessatti tibba kana baqattoonni Itoophiyaa walitti bu'uun lubbuun namoota 6 olii darbuu fi namoota baay'ee madaa'uu baqattoonni achi jiran BBC'n dubbisee himan. Kaampii baqattoota naannoo magaalaa Adan keessa kan jiraatu Muhammad Yusuf Muummee baqattoonni kan walitti bu'an gara Itoophiyaatti deebi'uuf dursi nuuf kennamuu qaba kan jedhu irratti akka ta'e dubbatan. Baqattoonni Oromoo biyya hambaa jiran rakkatoodha. Kanaaf ammoo karaa waajjira IOM gama qoonsilaa Itoophiyaatiin gara biyyaatti deebi'uuf yeroo dheeraa dura galmaanii amma waraqaa fudhatanii gadi bahaa jiran irratti haleellaa banuun jeequmsi guddaan dhalatee jiran jiraattonni kun. Waraqaan baqattoonni fudhatan kun Itoophiyaatti akka deebi'an kan hayyamuuf imala gara biyyaatti godhamu kan mijeessu ture. Oromoo malee warra kaaniin biyyatti nu galchuuf hin jirani. Jeequmsa uumne Oromoo kana akka hin galle goonam warri jedhan waraqaa ijoolleen fudhatanii bahan harkatti ciruuf albeen waraanuun madda walitti bu'insaa akka ta'e dubbatan. Baqattoonni Oromoo kan Yaman keessa jiraatan warri waan kana raawwate humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kan ammoo Yaman keessa buufateedha. Rakkoon kun kan hammaate ijoolleen xalayaa argatanii ba'an baqattoota saba biraa gurmaa'anii haleellaa irra ga'e erga kukkufanii booda akka hammaate Muhammad Yusuf Muummeen himam. Ijoollee kan magaalaa keessa facaatee Oromoon dhumte jedhanii oduu wayita facaasan walitti bu'iinsi isa duraarra hammaataa uumame. Walitti bu'iinsa baqattoota kana gidduutti dhalate albeen kan deeggarame waan ta'eef kana gidduutti lubbuun baqattoota 6 darbuun qabatamaadha. Kan du'e immoo sana ol ta'uu danda'a jedha Muhammad. Baqataan madoodhaan hospitaala jiran baay'ee ta'us dubbatama. Walitti bu'insichi baqataa haaroo biyyarraa Yaman gahee fi baqataa yeroo dheeraa biyya waraanaan bututte keessa akkaataa jireenya dadhabe du'a biyya kanarraa du'a biyya filatee gara waajjira IOM dhaqee gidduutti kan baname ture. Akka baqataan kun jedhutti baqattoonni dhalattootaan Amaaraa fi Tigraay warri biyyatti deebifamaa jiran dhalattoota Oromoo qofaa jedhaniin dheekkamanii jedhan. Dhimma kana qulqulleeffachuuf dhaabbata baqattoota IOM fi qoonsilaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf gaaffiin dhiyeessine ammatti deebiin arganne jedha BBC'n. Akka baqataan kun jedhutti garuu walitti bu'iinsi baqattoota Itoophiyaa gidduutti dhalate kun hammachaa jiruu fi babal'achaa wayita adeemu qaamni mootummaa gidduu seenuun tasgabbeessuuf yaalu baqattootas to'annoo jala oolcheera jedheeti jira. Odeeffannoo keenya biraatiin jilli obbo Dammaqaa Mokkonnaniin durfamu guyyaa irraa Kuubaa galee jedhame.
gareen jiila itti aanaa ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnonin durfamu kun Kuubaa Havana galeetii jira. Obbo Dammaqaan wayita buufata xiyyaara idil addunyaa Jose Marti gahan ministeera dhimma alaa Kuubaa aangoota olaanoo biyyattii fi akkasumas ammoo Kuubaatti ambasaaddara Itoophiyaa Tashooma Gannaatiin simatamaniiru. Obbo Dammaqaan turtii isaaniitiin yaa'ii hooggantoota garee 77 irratti Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatan ta'uu ragaan ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa jedhameeti jira. Odeeffannoo keenya xumuraatii fi biyya alaatiin dursaan humna deeggarsa saffisaa RSF kan Suudaan mootummaa ofiisaa akka dhaabbatu dhaadate. Ajajaan humnoota deeggarsa saffisaa RSF kun Suudaan kan ta'an Leetinaal Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaalom waraanni biyyattii kan magaalaa buufata Suudaan kan baha biyyattiitti argamu keessa bulchiinsa hundeessaa ta'ee fi inni ammoo Kaartuum magaalaa guddoo ofiisaa taasifachuun mootummaa akka hundeesse akeekkachiiseera. Duree waraanaa kun ammoo Hamdaan Dagaaloo kan Heemeti jedhamuunis beekaman suuraa X yookaan ammoo Tiwutarii irratti maxxansaniin humnoota isaanii seera qabeessa ta'uu baatullee murtee dhuunfaa Alburhaan obsa olaanaadhaan ilaalaa jirra jechuun waa'ee hoogganaa waraanaa biyyattii Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan dubbatan. Namni kamuu Suudaan bakka bu'ee akka dubbatuu fi seera qabeessummaa qabutti of ilaaluu hin ayyamnuufi jedha Hemetiin. Akeekkachiisni dursa RSF kunis gabaasaalee miidiyaa biyyattii akka hoogganaan waraanaa mootummaa masaraa pirezidaantii fi waajjira muummee ministeera dhimma alaarraa magaalaa buufata Suudaan kan naannoo Galaana Diimaa keessatti ijaaruudhaaf karoora qabateen gabaafamee hordofeeti. Magaalattiin erga walitti bu'iinsi waraanaa idilee fi humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti walakkeessa eeblaatti eegalame kaasem akka buufata opereeshinii mootummaa jala tajaajilaatii jirti. Biyyi kun erga waraansatti galtee ammoo namoota kumootaan lakkaa'aman lubbuu kan galaafatte yoo ta'u miliyoonaan qeef qabeenya isaaniirraa buqqaaseeti jira. Humnoonni lamaan waraana gaggeessaa jiran. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa irraa qabannee kanuma hanga odeeffannoo kanaaf kan biraatiin walitti dachaanutti olmaa nagaa qabaadha.